argataniitu. Ani viidiyoo kana kanan dalagee na dhaggeeffadha. Arrabsuudhaan miti. Garuu wanta gabaabaa isin naaf beekuu qabdan uummanni koo wanta gabaabaa uummata amantii koo jechaan jedhu la uummata afaan Oromoo dhagahu hunda safuu cabsee miti. Jecha sanallee kanan dubbadhe akkasin dhiifama naa gootan. Maaliif jennaan jechoota hin barbaachifne warra abbaan isaanii keessattuu baalagummaa isaan barsiise irraa fuudhee dubbachuu kiyyatti Yesuus Kiristoos dhiifama naaf haa godhu, araara naaf haa godhu, dubbachuus waan hin barbaanneef. Dhaamsa gabaabaa garuu kan isin himu arrallee ijoolleen kiristaanaa keessattuu ijoolleen keenya komentii nama tokko jala dhaxxanii haadha nama tokko arrabsitanii isin hin agarre, abbaa nama tokko arrabsitanii isin hin agarre, nama tokko arrabsitanii isin hin agarre. Boorillee haadha nama tokko, abbaa nama tokko, qe'ee nama tokko, mandara nama tokko hin arrabsina. Isinii mandaraan nama qooddu, ijoollee kiristaanaa biyyaan nama qooddu, mandaraan nama qooddu, ijoollee kiristaanaa nama arrabsitu, haadhaaf abbaa nama galabbattu dhugaa waaqayyootan hin argine. Boorillee hin argu. Hundi keessan hubatu. Ammallee ani waa baay'ee argeera boloota waa baay'ee argeera. Waa baay'ee beeka. Bishaantu afaan nu jira. Kanaaf akka taasifnu hin qabnu. Bishaantu afaan nu jira malee waan baay'ee dubbanna itti qurxummii miti. Kanaaf bishaantu afaan na jira. Yeroo muraasaaf akka itti dubbadhu hin qabu. Achi booda waa baay'een dubbadha. Dhaamsa gabaabaa garuu kan isin dhaamu warra abbaan isaanii bilginnaaf baalaginnaaf isaan barsiiserraa akkasin baalaginnaaf bilginnaaf fudhanne anuu nan beeka. Akkasin ijoollee waaqayyo taatan. Isin galee nan beeka. Boorillee akkasin jaalala malee jibban beeka. Koppiliin kinaa godha. Kanan viidiyoo sana immoo dalagee waaqayyo isaa eebbisu mucaa amantiidhaan naman qonne every time dhugaadhaaf kan dhaabbatu mucaa sanarraatiin fuudhe malee ani ijoollee xixiqqoo akkasii jala yoo deemee hin laalu. Namni sun garuu nama gaariiti. Isa jalaan arge yeroo baay'ee folowaa walirraa qabnuuf Fabraayit godhee waan darbuuf yeroo baay'ee viidiyoo natti fidu nan laala. Kanaaf yeroo baay'ee ilaaltanitti yoo ta'e miidiyaa kanarratti wantoota garaa isin kutu biyya namaa, haadha namaa, abbaa namaa, bakka waan baay'ee kan gochaa oolu hundi keessan ni beektu eenyuuf akka ta'an. Maaliif immoo akkas godhattanii just baakgiraawundi kana gaafa qorattan baakgiraawundi sana dhattanii gaafa qorattan maaltu kaleessa akka ture baakgiraawundi sanarraa maaliif akka isaan nama arrabsan maaliif akka isaan haadhaaf abbaa nama arrabsanii fi maaliif akka isaan jechoota baalagee haasa'an baakgiraawundi isaanirraa qorattanii hundi keessan hubattu. Keessattuu ijoolleen kiristaanaa miti warri kaaniyyuu bartaniitu hunda isaa maal akka ta'e of shakkitaniitu. Dhaamsa tokkoon isinii qaba. Dhaamsan isinii qabu ijoolleen kiristaanaa fooliin urgaa keessanii horma waamaa waan jiruuf foolii urgaa'aa kana keessan kanaan itti fufa. Horma baay'eetu isin jechaadha lakkas. Yoomuman argadha. Yoomuman garee sanatti makama. Garee jaalalaa, garee tokkummaa, garee jaalala qabu sanatti yoomuman dabalamaa jechaa jiru isinii galee namoota baay'ee tokko jechaa jira. Kanaaf dhaamsa gabaabdoon isinii qabu obboloota koo yoo dandeessan ammayyuu jaalalli keessan, fiqiriin keessan, obbolummaan keessan wanti hundi isa kaleessaa olitti isiniif hafuuf. Kana qofaan isinii dhaama. Ani akka kaleessaa ija jabaadhee isiniin tajaajilu. Akka kaleessaa ija jabaadhee faarfadhu fuula keessan dhaabadheen faarfadhu. Ija jabaadhee illee isin fuula fiitiitti hin dubbadhu akka kaleessaa. Natti ulfaata. Warri garuu akkuma Yesuusitti amantanii amma ammaatti guyyaa tokko Yesuusin hin ganiin baga gammadda. Baga gammadda. Isuma dhugaan isiniin jedha. Isin baga gammadda. Ammallee fooliin keessan horma baay'ee hawwisiiseera. Fooliin keessan, simboon keessan, bashaqqachuun keessan, simboon keessan, kolfi keessan nama baay'ee ofitti waamaa jira. Jaalalli keessan. Kanaaf jaalala keessan itti fufaa. Tokkummaa keessan itti fufaa. Isin galee haadha namaan arrabsitan maaliif kabaja qabdu? Maaliif jennaan abbaa keenya isa nu garas ture. Haaleluyyaa. Yesuus Kiristoos irraa maal baradhe? Yesuus utuu kabalamuu hin dhiise. Utuu arrabsamuu. Yesuus ila Yesuusin hormoonni biyya isaatiin isa arrabsaniiru. Maqaa isaatiin isa arrabsaniiru. Haadha isaaf abbaa isaatiin isa arrabsaniiru. Waan isaan ittiin arrabsan amma kiristaanonni fakkeenyaaf yeroo baay'ee haadhaan hin arrabsamu, abbaatiin hin arrabsamu, biyyaan hin arrabsamu. Maaliif beektu? Garuu utuma kana hunda godhanii kan isaan callisan maaliif? Abbaa keenya isa jaalala nu barsiise sanarraa bara.
xiqqoo bakka jiru sagaleetu na bira baay'ata kanaafanii. Kanaafi dhaamsa gabaabaa kan inni obboloota koo jaallatamu obboloota koo jaalala jaalala keessaniin itti fufa. Amantii nama tokko hin tuqina. Amantii nama tokko dhimma hin qabaatina. Abbaa barbaadetti aman. Amantii nama tokkoon arrabsiina. Amantii keessan jabeeffadha. Amantii keessan irratti cichaa dhaabadha. Amantii keessan irratti jabaadha. Jaalala qabdan sanaan itti fufa. Jaalala qabdaniin abbaan barbaade amantii keessan arrabse. Soosaleessuma arginudha waan ta'eef amantii gaafa amantii keessan arrabsamu maaf amantii keenya arrabsite namni dhadeetti dubbatu hin jiru. Yoo maduu keessuma baay'eedhuma yoo keessa ba'ame yeroo baay'ee keessuma gaafa ba'ame malee. Isin galee sababiin isaa iyyuu akkuma beektan abbaa nuu loluu qabna, abbaa nuu dubbatu qabna, abbaa nuu falmuu qabna, abbaa dhugaa keenya nuu baasu qabna. Isin galee abbaa nuu dubbatu qabna, abbaa nuu falmuu qabna, abbaa dhugaa keenya nuu baasu qabna. Daqiiqaa meeqa tureera? Daqiiqaa okay. Daqiiqaa 6 dabarse daqiiqaa 10 seeni maaliif yan baay'ee turuun barbaadu laayivii kanarraa. Yeroon kun yeroon itti laayivii irra taa'u miti naaf kanaafan laayivii irra baay'ee turuun barbaadu. Daqiiqaa 16 irra taa'ee jira laayivii kanarraa nan ba'a. Koppilinkii naa godha yoo isinitti tole koppilinkii naa godha. Kanaaf jaalala keessan itti fufa. Jaalala keessan itti fufa. Jaalala keessan of qabuu keessan tokkummaa keessan amanamummaa keessan itti fufa. Isin galee horma nama jibbina dhuguma nama jibbinu nu beektu sula akka jedhe Yesuus Kiristoos warra nu jaallatan qofaa jaallanna yoo ta'e warra nu jaallatan qofaa jaallanna yoo ta'e kun bu'aa maal nuu qaba waa'ee maal baasare maaliif jennaan warri biyya lafaa kanaayyuu warri gooftaa Yesuus qaban warri waaqayyoon hin beekneyyuu nama isaan jaallate jaallatu waan ta'eef maal jennaan nuti warra diina keenyas hin jaallanna. Diina kee jibba akka jedhame dhageesse ta'ani garuu sittanima diina kee jaalladhu waan gaarii godhii fedhe Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos jecha kana dubbate bara. Diina kee jaalladhu jedhe. Warra si jibbaniif gaarii godhe warra si abaaran eebbisi. Yoo nu abaarani cabi yoodhani fayyennaan. Du'i yoodhani jiraadhuudhaan. Badi yoodhani jiraadhuudhaan. Fayyennaan. Dhukkubsan dhodhu fayyennaan. Maaliif jennaan? የኛ አምላክ ፍቅር ነው ያስተማረው። Sinigale ጥላቻ ሎላ kan barsiise jibba kan barsiise ari'atama kan barsiise nama si jaallate qofa jaalladhu kan sin jaallanne jibbi kan jedheenyu akka ta'e nu beektu ilaalaa ooltu waan ta'eef sinigale ilaalaa ooltu guyyaa guyyaatti maal akka ta'e eessa akka inni dhufu waraqata isaa toora galtanii ilaalaa ooltu waan ta'eef eenyutu jibbi jedha eenyutu jaalladhu jedha. Sinigale kanaafi isiniyyuu beektu jechuudha. Jaalala qofa akka ta'e amantiin keenya amantii jaalalaa amantii jibboof keessaa hin qabne akka ta'e hundi keenya iyyuu beekna jechuudha. Kanaafuu jaalala keessanitti jabaadhaa, tokkummaa keessanitti jabaadhaa, obbolummaa keessanitti jabaadhaa. Sinigale of qabuu keessanitti jabaadhaa. Fooliin Yesuus Kiristoos ebeebii taa'e. Haleluuyaa. Yeroo hundumaa tu gaazerii keenya kan ta'e yeroo hundumaa nu bukkee kan jiraatu hafuura Kiristoos qabna. Ani kaleessa yoo nutuun beeku waa bara እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም. Sinigale የኛ አምላክ እንደ ሰው አይደለም. Waaqni keenya akka namaa miti. Gara laafes garraamii tolaa fi araara qabeessaa fi abbaa jaalalaati. Maadhaan fannifamee ol kaftanii nan fannisinaa gad qabaa na fannisaa mataa koo gargalagashaa na fannisaa na achiisaa hidhee Yesuusiif bar sinigale isaaf gaa nuti Yesuusiif lolamnatu hin taane waraanamnatu hin taane dhugaa ba'aa dhugaa sana namatti himaa lolamna dhugaa sana namatti himaa eebbisaa abaaramna sinigale jibbaa jaallanna jibbamaa jaallanna ari'atamaa ofitti fudhanna amaluma Kiristoos ibal sinigale amaluma ijoollee Kiristoos waan ta'eef ari'atamaa jibbamaa jaallanna ari'atamaa ofitti fudhanna sinigale kanaaf ijoollee Yesuus jabaadhaan isiniin jedhaa ani dhaamsa kan biraan qabu faarfannaa bifi qaaduu tokko faarfadha. Fannoo isaa ilaalee fayyini kan jedhu sana baay'ee jaalladha.
Eh, Fanosa ilaleen fayyanii Fanosa ilaleen Fanosa ilaleen fayyanii Fanosa ilaleen Fanosa ilaleen fayyanii Fanosa ilaleen Ifama sagalee natti dhufe Fanosa ilaleen fayyanii Fanosa ilaleen Fanosa ilaleen fayyanii Fanosa ilaleen naaf jedhee dhiige gatiidhaan na bite arfi du'aa jalaa falmee na faafate ani sanii kabaja inni naaf addadha garaa koo guutuudhaan ani sanii jaalladha ani sanii kabaja inni naaf addadha garaa koo guutuudhaan ani sanii jaalladha gidirfame fannifame kan cubbuu koo na baate Yesus malee kan biraa na garre gidirfame fannifame kan cubbuu koo na baate Yesus malee kan biraa na argine gidirfame fannifame kan cubbuu koo na baate Angkan bira Yesus malen argine Hallelujah Yesus gidirfame fannifame kan cubbuu koo na baate Angkan bira Yesus malen argine gidirfame fannifame kan cubbuu koo na baate Angkan bira Yesus malen argine Hallelujah Yesus Asa galatati yommuu baanu diinni waliisaanii wal waraanu gilbiini yaarkoo sittijjiira ulfiina Waaqayyoo sunnuun arga nuyi maanna kalloonu isaa hojuu deebiisaa galanni kaansaa Arsaa galataati yommuu baanu diinni waliisaanii wal waraanu gimbiini yaarkoo sittijjiira ulfiina Waaqayyoo sunnuun arga nuyi maanna kalloonu isaa hojuu deebiisaa galanni kaansaa nuyi maanna kalloonu isaa hojuu deebiisaati yommuu baanu diinni waliisaanii wal waraanu gimbiini yaarkoo sittijjiira ulfiina Waaqayyoo sunnuun arga nuyi maanna
Kanolu isa ojude bisa galandi kansa. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Ijoollee Yesuus kolfaan gammachuudhaan nagaadhaan beekamu jaalalaan beekamu. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Jabbaatono asaadege indannatono asaadege ewandi makro asaadege indahit dabbiko agresenyi Jabbaatono asaadege indannatono asaadege ewandi makro asaadege indahit dabbiko agresenyi Ibaltali Yesus kenati baltali kembati baltali Ene misikir neni Yesus imachan Ibaltali Yesus kenati baltali kembati baltali Ene misikir neni Yesus imachan Indabatono asadege Indannatono asadege Nevandi makro asadege Inda idda biko Indabatono